Akka fuunee akkam jirtan daawwattoota chaanaalii kootii marti keessan egaan har'ammoo viidiyoo yookiin barnoota mata duree biraadhaa walitti deemneetiin jirra. Keemistirii kutaa 11ffaa paartii 2 walii wajjin ilaallachaadha yuunit 1 jechaadha. Kanaaf amma xumuraatti na wajjin tura viidiyoo kana sinirraa kan eegamu laayik gochuudha. Laayik gochaa daawwadhaa barataaf hunda bira akka ga'uutti jechaadha. Akkasumas yuutuubiidhaan kaampaanii yuutuubiitiin akkana rekoomandi naa godhamuuf jechaadha. Kanaaf amma xumuraatti kan isin faana turan Saamu'eelidha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti hin dabarrachaadha. Chaanaalii kanaaf haaraa warreen taatan baga nagaan dhuftan anaa dhufu weelkaam siniin jedheera. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun wajjin maatii ta'a. Yeroo sabiskiraayib gootan immoo mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu cuqaasuutiin ol godhadhaa. Viidiyoon asii poosti godhu yookiin viidiyoon asii aplood godhu nama hundumaa dursee akka isin bira ga'uuf sin tajaajilachaadha. Amma kallattiidhumaan barumsa keenyatti dabarrachaadha. Kanaaf ni jalqaba maas kan jedhu ilaalachaadha. Mass of an object is the amount of matter present in it. Maasii jechaan jechaadha. Amountii wanti tokko keessatti argamudha jechaadha. It is measured with an analytical balance and in contrast to weight. Mass is not affected by gravity. Egaan jechaadha maasiin kuni maaliin ibsama? Baalaansii yookiin kontiraastiidhaan ulfaatina isaatiin ibsama jechaadha. Maasiin kun garuu giraavitiidhaan yookiin guulla giraavitiitiin affected hin ta'u jechaadha. Inni taanu length kan jedhudha jechaadha. The SI basic unit of length is the meter. To measure length much larger the meter, we often use the kilometer. Egaan jechaadha meetiriidhaaf unit waltaawaa yookiin SI system international unit fayyadamnu maalidha? Meetiriidha jechaadha. Wantoota dheeroodhaaf fakkeenyaaf daandii faa safaruu gidduu biyyaa faa yookiin fakkeenya gidduu biyyoota jiruu faa safaruu yoo barbaanne godinaalee jechaadha biyya osoo hin taane kan gidduu isaanii jiru safaruu barbaanne maalitti fayyadamna? Kiiloomeetiriitti fayyadamna jechaadha. In the laboratory, lengths smaller than a meter are often most convenient. For example, the centimeter and the millimeter. Laboratory keessatti wantoonni nuti fayyadamnu immoo jechaadha yuunitiiwwan xixiqqoon ni jiraatu. Isaan immoo fakkeenyaaf kan akka seentimeetiraa fi millimeetiraa ni jiru jechaadha. On the sub-microscopic scale, the micrometer, nanometer, etc. used. Egaan microscopy jedhatu kan yeroo microscopy jalatti fayyadamnu immoo micrometry macro jechuun 10 the power of 6 jechaadha. 10 the power of 6 jechaadha. Nano jechaan immoo power 9 jechaadha. Kana fayyadamna jechaadha. Inni taanu time jechaadha. Time the SI base unit for measuring intervals of time is the second. Unit waltaawaa nuti time ida fayyadamnu maalidha? Second ida jechaadha. Short times are expressed through the usually SI prefixes milliseconds, microseconds, nanoseconds, picosecond. Long time intervals on the other hand are usually expressed in traditional non-SI units, minutes, hour, day, and year. Wantoota xixiqqoo jechaadha. Secondiidha akka gadi kanneen jiran fakkeenyaaf kan nuti itti fayyadamnu miilii sekondi kan jedhamu jira, maayikroon jira, naanoon jira, piikoon jira, warroota dhedheeroodhaaf immoo kan nuti itti fayyadamnu fakkeenyaaf kan akka miniitiin jira, daqiiqaa jechaadha, haaworiin, deeyin akkasumas waggaanis ni jira jechaadha. Kun hundumti isaa maalidha? Yuunitoota yerooti jechaadha. Taayimiidha jecha yuunitoota taayimii ibsan. Inni taanuuf inni murteessaa maanni temperature. Temperature jechaadha asirratti bal'inaan kan nuti ilaallu. Temperature is a measure of the average energy of motion or kinetic energy. Temperature kana yeroo baay'ee subjectii adda addaa keessatti fiiziksii keessatti ta'u bioloojii keessatti yeroo tokko jira, keemistirii keessatti iddoo baay'eetti ilaaltaniitu jechaadha definition isaa. Egaan temperature jechaan average energy yookiin immoo average kinetic energy partikiloota keessa jiru kan nuti measure goonu akka ta'e beekna jechaadha. The instrument for measuring temperature is called thermometer. Meeshaan temperature safaruma maal jedhama jechaadha? Thermometer jedhama jechaadha. From common experience we know that if two objects at different temperature are brought together, experience dhaabbataa kan nuti qabnu yookiin muuxannoo nuti kana dura qabnu irratti hundoofne jechaadha. Qaamni ho'a adda addaa qaamni qaba jechaadha. Different temperature are brought together. Yoo walitti dhufan maalidha jechaadha? Heat flows from the warmer to the colder object. Warmer qaamata irraa yookiin body qaamni isaa ho'aa ta'e irraa
gara qaamni isaa cold ta'etti heat transfer godha jechaadha. For example, if you touch a hot test tube, heat will flow from the test tube to your hand. Tube yookiin dabarsoo ho'aa tokko yoo ho'ee jiru tokko yoo touch goone yookiin yoo tuqne jechaadha, ho'i sun kallattiidhaan maal ta'a tuubii sanarraa gara harka keenyaatti darba jechaadha. If the test tube is hot enough, your hand will be you will get burned. Ho'i sun jechaadha humnaa ol yoo ta'e hosti tuubii sana keessa hoti tuubii sana keessa kan jiru jechaadha, ho'i sun humnaa ol yoo ta'e jechaadha harka keenya burned ta'a yookiin hin gubata jechaadha. The temperature of the warmer object drops and that of the colder object increases. Ho'i achirra jiru yookiin ho'i teestii hot tuubii sanarra jiru jechaadha baay'ee guddaa waan ta'eef qaama keenyatti gaafa dabarsu qaamni keenya sun jechaadha ho'a sana control gochuu yookiin protect ofirraa gochuu waan hin dandeenyeef jechaadha temperature keenya ol waan ta'eef kanaaf nu guba jechaadha. Yeroo sana ho'i achirra jiru sun baay'ee guddaadha jechaadha. Until finally the two objects are at the same temperature, thermal equilibrium. Yeroo xumurarra ga'anii jechaadha wal chaarjisanii ho'a walitti dabarsanii 50-50% yeroo ta'u jechaadha. Hin ho'atti kennes yookiin inni sila warmer ta'ee jirus jechaadha, inni sila colder ta'ee jirus jechaadha 50-50%. Sila inni kun 100 ture jechaadha ho'i isaa, inni kun immoo 0 irra ture. Garuu erga ho'a waliif transfer godhanii booddee 50-50% godhan wal taasisan jechaadha. 50-50% ta'e jechaan immoo maal ta'e jechaadha thermal equilibrium jedhama jechaadha. Temperature is therefore a property that tells us in what direction heat flows. Temperature kun jechaadha kallattiitiin ho'i flow ta'u yookiin heatiin flow ta'u kan itti agarsiisnudha jechaadha. The SI basic unit of temperature is the Kelvin. Unity waltawan temperature Kelvin ida jechaadha. For most routine laboratory work we can use a more familiar temperature scale, Celsius. On this temperature scale yeroo baay'ee jechaadha laboratory keessatti Celsius fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Sababni isaa isa sanarraa amma ta'e guddaa waan ta'eedhaaf isa gadi fageenyaan detailii isaan ilaalla. Garuu atau kana atau yumale temperature ni SI unit ni tamara jechaadha Kelvin ida jechaadha. Celsius fayyadamna. Celsius kun immoo maalodha freezing point isaa kan bishaanii jechaadha 0 degrees Celsius dande, boiling point yookiin boiling isaa kan waiteri summaadha 100 degrees Celsius jechaadha. Another temperature scale probably uniform to most people is Fahrenheit scale. Fahrenheit kan jedhamu jira. The relationship between these three temperature scale is given below. Waa'ee Kelvin maaliif temperature of unity wal ta'aa ta'e kan jedhu kanatti itti deebiname utuma kana hojjennu jechaadha itti deebina. Haa ta'u malee amma IST relation isaanii adda baasna. Erga relation isaanii adda baasnee walitti deebina satti. Degree Celsius argachuudhaaf jechaadha 5/9 into Fahrenheit minus 32. Egaan kun karaanni dhufe sinitti muu yoo barbaachise formula kan hunda shamadduun sinin fayyaduuf malee garuu sinin tarreessisti moomu fedheef iyyuu boriif sin fayyada. Mee isa kamiin sinitti ma gulantaa Celsius gara Fahrenheit jiru sanaaf formulaan kun eessaa bahee kan jedhuuf jechaadha. Fakkeenyaaf TC jechuun gulantaa Celsius jechaadha. Boiling point isaa meeqa 100 jechaadha. TF immoo yookiin kan Fahrenheit TF jennees freezing point isaa meeqadha 32 dha minus 32 jennaan jechaadha. Akkasuma immoo kana dura mee step tokko nu afiitii jira. Stepichi maalidha TC jenna jechaadha. TC jenne minus boiling freezing point isaa jechaadha. Freezing point isaa 0 dha over boiling point isaa meeqadha 100. Akkasumas freezing point isaa 0 dha jechaadha. Is equals to jenne TF kan TF immoo jenna jechaadha bifuma kanaan. TF freezing point isaa 32 dha jechaadha. Boiling point isaa 212 dha jechaadha. 212 minus freezing point isaa immoo 32 dha jechaadha. Kanarraa maal arganna
akka kan TK itti dabalee jechuutti dandeenya. Fakkeenyaaf kan TK immoo meeqadha? TK minus boiling point isaa freezing point isaa 273 dha. 73 minus over boiling point isaa 373 minus 273 jechaadha freezing point isaa. Kanaaf bifa kanaatiin erga hojjennee xumurree booddee jechaadha. Kun kanarraa jalqabna steepii jalqabaati jechaadha kun. Isa booda maal goona? TC minus 0 jedhee ture TC tafaa over 100 minus 0 ture 100 mataa akkasuma TF minus tun achuma ta'a over 212 minus 32 ture 180 ta'a jechaadha. Kun kan maaliiti? Kan Fahrenheitiiti. Is equal to kan Kelvin immoo jechaadha. TK minus 273 dha. Freezing point isaa jechaadha. Akkasuma 373 minus 273 meeqa dhufa? 100 dhufa jechaadha. Egaan rileeshinii inni kun foormulaa keenya tokkoomedha jechaadha. Kan nuti ittiin barbaannu. Yoo tokkoon isaa shamaddaduun yoo isin ulfaate iyyuu bifa kanaatiin isaan kana shamaddaduun hin dandeessu jechaadha. Egaan TC over 100 is equals to TF minus 32 over 108 is equals to TK minus 273 divided by 100. Isa kanatu jira jechaadha. Isa kanarraa tokkoon isaaniitiif baasnaa jechaadha. Isa kanaaf gaafa baasnu fakkeenyaaf TC over 100 is equals to TF minus 32 jenna jechaadha. Minus 32 divided by 108. Sakana maal goona? Criss crossii baay'isuudha jechaadha. Yeroo criss crossii baay'isnu maal ta'a? TC is equals to 100 TF minus 32 divided by 180 jenna jechaadha. Yeroo kana 0 kana balleessina by 5 by 2 5 5 ta'a by 2 9 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun isa kanarraa dhufee jechaadha. TC is equals to 5 over 9 TF minus 32 kan jedhu kanarraa dhufee jechaadha. Bifa kanaatiin dhufe. Akkasuma TF immoo kan TF's bifuma kanaatiin argachuun ni danda'ama. Bifuma kana argachuutti dandeenya isa argachuu hin danda'amu. Maal gochuu dandeenya? Isuma TC is equals to 100 jennee TF minus 32 jennee kaane TF dhaaf barbaanna jechaadha. 180. Isa kana TF dhaaf gaafa barbaannu maal ta'a? TF is equals to inni kun isa kana ol deebi'a 9 over 5 dhufa jechaadha. 9 over 5 TC inni kun gaafa deebi'u pilaasitaa plus 32 kana dhufa jechaadha. Kan itti gulantaa Fahrenheitiif Kelvin Celsiusii gidduu jiru jechaadha. Akkasuma immoo kan Fahrenheitiif kan Celsiusiif kan Kelvin yeroo barbaannus bifuma kanaatiin hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf inni immoo maalodha? TC is equals to jennaan. TC is equals to 100 TK minus 273 maaliif boiling point freezing point boiling point jecha divided by 100 maaliif sila hojjenneeti turre wanta kana jechaadha. Kanaaf inni kun kallattiidhumaan waliin badaa TC is equals to TK minus 273 jira jechaadha. Isuma kanaaf immoo deebisee gaafachuu danda'a. TK akkam ta'a gaafatin hin jedhu TK is equals to gaafa dabarsitan maal ta'a? TC plus 273. Egaan kana fakkaata jechaadha. Kun kana maal hojjenne akkamitti dhufee tajaajiludha jechaadha. Kana ilaaluudhaaf jechaadha. Kunoo bifa kanaatiin argachuu dandeessu jechaadha. Hariiroo isaanii hunduma isaa. The unit for temperature in the Kelvin scale is Kelvin. K not K. K xiqqaa miti jechaadha. Kelvin. Sababni isaa maaliifidha yoo jettan paartikiloota waan hundumaa keessa deemanii fakkeenyaaf jechaadha digirii seelsheesiin boiling point isaa meeqadha? 0dha jechaadha. 0dha garuu kan seelsheesii isaa gadi jira. Fakkeenyaaf laaboraatoorii tokko keessatti -6 degree Celsius kan jedhu jira. Wanta akkasiin argama. Garuu inni kun isa xiqqaa miti 0 degree Celsius kun
freezing point insa kan degree Celsius kan degree Kelvin garuu 0 Kelvin tun jechaadha. 0 Kelvin kan 0 K dha gadi yookiin 0 Kelvin dha gadi kan ta'e hin jiru tasuma wanti lubbu qabu kamiyyuu 0 Kelvin dha gadi kan ta'e temperature isaa maal saayyuu hin jiru jechaadha. Ijaa kanaatiifidha kan inni Kelvin jechaadha waan hundumaa gad boiling freezing point isaa waan akkas ta'eef jechaadha kan inni unity waltaawaa yookiin SI unity ta'uu danda'e kun asirratti bal'inaan ilaaluutii dandeessu Kelvin irratti freezing pointing kana fakkaata degree Celsius irratti kana fakkaata jechaadha. Bifa graafii kanarraa ilaaluutii ni dandeessu jechaadha. Inni taanu the Kelvin scale assign a value of 0 sana amma dubbachaa ture yalla kuno the Kelvin jechaadha 0 K the lowest possible temperature jedhama jechaadha which is called absolute zero and corresponds minus 273.15. Note that the term absolute zero is used because this a hypothetical temperature characterized by complete absence of thermal or kinetic energy. Fakkeenyaaf 0 K tun jechaadha meeqa wajji wal qixa negative 273.15 degree Celsius sana wajji wal qixa jecha 0 K jennee barreessumoo bifa kanaatiin barreessuun nu salphatari 0 K kana wayyaa jechaadha bareedasi kan isaa gadiis hin jiru kanatti fayyadamna jechaadha yeroo baay'ee kanaaf 0 K kanatti gadi fayyadamnuuf maal ta'e unity waltaawaa temperature ta'e hafee jechaadha Kelvin inni taanu mole amount of substance mole of any substance or atoms molecules or ions represent by 60 kun lakkoofsa Avogadro jedhama jechaadha lakkoofsi 6.023 times 10 raised to 23 kun lakkoofsa Avogadro jedhama jechaadha. Moolii kan nuti jennu kun baay'ee wanta biraa osoo hin taane fakkeenyaaf 1 kilogram is equals to 1000 gram bakka graamaa bakka kiilogiraamaa maal kan fayyadamudha jechaadha mooliin malee wanta biraa miti. Particles of the substance this number is also known as Avogadro number kuno nama dubbadde Avogadro number dha jechaadha. Kanaaf mooliin wanta partikiloota keessa kan jirudha jechaadha molecules atomsi ionic partikiloota jechaadha. Kanaaf kana fakkaata exercise 1.3 kana hojjenna jechaadha. The average temperature in Addis Ababa during the summer is about 25 degrees Celsius. What is the equivalent Kelvin temperature? Temperature in Finfinnee jechaadha summary keessa ji'a summary keessa yookiin season summary keessa degree Celsius 25 jechaadha. Degree Celsius 25 Kelvin dhaan ammamtaa jedha amma hojjennee sirrii waan kana formulaa isaanii sirriitti baasneerra. Kanaaf wanta nu rakkisu hin qabaatu jechaadha. Maalidha degree Kelvin dha kan barbaadamne K is equals to jenne degree Celsius Kelvin jalqaba isaa Celsius argachuudhaaf maal nuun jedha formulaan keenya maal nuun jedha TC is equals to jedha TK minus 273 dha formulaan nu laatame kan ani immoo drive sinii godheen ture akka carraa ta'e TK argachuuf immoo maal dha jedheerra TC plus 273 dhufa jechaadha. TC achitti nuu kenname 25 dha jechaadha. Inni gabaabumatti 25 plus 273 kanuma walitti da'uudha jechaadha wanta salphaa. Kanaaf wanta rakkisu miti jechaadha. Kanaaf meeqa ta'a 280 dhufa jechaadha deebiinsaa. Kun wanta rakkisu miti kalkuleetariidhaan as check gochuu dandeessu. Gaaffii lammataan a parasite that causes trichinosis is called skilled when meat is cooked to 66 degrees Celsius. Assume you have only a Fahrenheit thermometer. Determine the minimum Fahrenheit temperature to which the meat should be heated when it is being cooked. Parasite trichinosis jedhamu jechaadha. Foon yeroo degree Celsius foon keessatti kan argamu yeroo degree Celsius 66 jechaadha kan inni ajjeesu. Kanaaf Fahrenheit itti akka gabaabumatti akka kumaadha Fahrenheit akka nuti jijjiiruu barbaadame meeqa degree Celsius 66 kana degree Fahrenheit itti akka nuti jijjiirutu ayyamamee nu gaafatame jechaadha. Kanaaf nuti immoo formulaa qabna.
Degree Fahrenheit gara Celsiusitti bifattiin jijjiirus beekna. Celsiusii gara Fahrenheititti kan itti jijjiirus beekna jechaadha. Kanaaf formulaan keenya maal ta'a? TF dha jechaadha kan nuti barbaadnu. TF is equals to 9 divided by 5 TC plus 32 dha jechaadha. TC keenya meeqa? Sorry, siina si badeera afeera. 9 over 5 jechaadha kana jechuun 9 over 5 into TC keenya 66 plus 32 jechaadha. Kanuma ruu jechaadha, wanta kan biraa wanti cimu hin qabu. 9 over 5 66 plus 32 dhuma kana ertanii ilaaluu jechaadha. Kanaaf deebiinsaa meeqa jechaadha? 150 tuqaa 8 maal degree Fahrenheit. Kana jechaadha deebiinsaa kanuma fakkaata. Egaan wayin temperature sinii galeera deemtan yaada amma kallattiidhaan derived SI unit derived jechuun unitota bu'uuraa irraa diriirfamoo jechaadha. Derived gaafa jedhamu hiiknumtumsaa'u diriirsuudha jechaadha. Wanta tokko irraa wanta tokko baasuu akka ta'edha kan nutti himu jechaadha. Kanaaf unity bu'uuraa inni nu jennu isa basic jechuu yoo ta'u, derived kan nuti jennu kun immoo diriirfamoo isa jennee afaan Oromoodhaan isin barattan sanadha jechaadha. Derived physical quantity are expressed in derived SI units. Physical quantity in derived jechuun SI unit isa dabalatee jechaadha. SI unit isa sana ibsa. Also, units used to express derived physical quantity are actually derived from basic SI units. Derived gaafa jennu ka basic isan rab akkana derived ta'e nutti himaa. They are often given special names for convenience. For example, force, volume, density, concentration, pressure, area, energy. These are derived quantities. Warreen kun jechaadha force, humna, qabee, rukina, kun hundumti isaa concentrationis, pressurenis, area hundumti isaa jechaadha. Diriirfamoo akkana yookiin derived akka ta'e jechaadha. Inni jalqaba force ilaalla. Force is a product of mass and acceleration. Egaan humna jechaan productii yookaan baay'ata hangaa fi accelerationii yookiin acceleration jechaadha. Acceleration maqaa biraan qabu mass times acceleration jechaadha. Maasiin immoo unitiin isaa kiloogiraamii jechaadha. Akkasumas kan acceleration immoo meter per second square kan force walumatti dhufee maal ta'a jechaadha? Kilogram meter per second square dhufa jechaadha. Inni kun by the way kilogram fakkeenyaaf isuma duwwaa hojjenna. Meter per second square gaafa jedhu slaashii kana yookiin isa gidduu murame kana gatu over jechaadha gabaabumatti. Meter per second square jechaa jira. Bifa kanaatiin yeroo barraa'u jechaadha. Garuu isa kana SI kana gaafa ol baasuu yoo barbaanne maal gochuu qabna? Meetrii per second dhiisnee parii ishee gidduu muramtu dhiisnee meetir per second dhuma the power of minus kun kana ta'a jechaadha. Maaliif formulaa herreegaa keessattis wanti hin beektan jechaadha. A over B the power of A kan jedhamutu yoo isinii kenname maal gootu? AB the power of minus A ta'a jechaadha. Kun kanumadha. Kana keessa galee sirriitti barbaachisu ta'uu bakka beekuudhuma qabdeetan. Kilogram per meter square jechuun immoo kilogram meter per second square jechuun maal wajjin wal qixaa? Niwuteenii wajjin wal qixaa jechaadha. Therefore, kilogram meter per second square is the SI unit of force. This combination of units called Newton. 1 Newton is equals to 1 kilogram meter per second square wajjin wal qixaa wanta ta'eefidha jechaadha. Inni taan volume. Volume qabee jechaadha. Volume is the amount of space occupied by a solid, liquid or gas. Ammamtaa wanta tokkoon qabame jechaadha. Wanta tokkoon qabee wanta tokkoon qabame maybe qabeen sun jajjaboo ta'uu danda'a, dhangala'oo ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a jechaadha. The volume of a liquid can be measured by using graduated or measuring cylinder, a burette or a pipette, while a volumetric flask is used to take measure volume of the liquid. Egaan jechaadha. Qabeen liquid ta'e maaliin safaramuutii danda'a? Fakkeenyaaf warra silindarii safaraa, bureetii, pipeetii, akkasumas volumetric
flaskii fe'in safaramuutii danda'a. Jara kun as biratti argachuuti dandeessu. Bureetiin kana fakkaata pipeet measuring cylinderii fi volumetric flaskii kana kanaan safaramuutii danda'a jechaadha. Maaltu qabeen liquid qabee dhangala'oon jechaadha. Volumes derived quantity in chemistry. Egaan volume chemistry keessattis ta'e kaanitti iddoo hundumaattuu derived jechaadha. So it is given a special unit, the liter in SI units on liter is defined as being equal to 1000 cubic centimeters. Egaa jechaadha unity waltabaan yookaan system international kan volume maal jechaadha liter jechaadha. Garuu kan unity waltabaa kanneen hin taane fakkeenyaaf millilitiriin jira, centimeteriin jira, centimetri decimeteriin jira. Kun hundumti isaa jechaadha. Unity waltaa volume jechaadha. Garuu unity waltabaan samanni litiriidha jechaadha. Kanaaf amma addanatti gaafa ilaallu 1 liter is equals to 1000 centimeter cube jechaadha. 1 milliliter immoo 1 centimeter cube dha jechaadha. 1 liter is equals to 1 decimeter cube. Kana jechuun immoo 1 liter is equals to 1 decimeter cube gaafa jennu 1 liter is equals to 1000 centimeter cube jenneerra. Kanaaf karaa biraa warreen asiin jiran kun walqixa erga ta'anii warreen asiin jiranus walqixa ta'uu jechaadha. Kanaaf isaan maalidha 1000 centimeter cube is equals to 1 decimeter cube wajjin walqixadha jechaadha. So volume of a solid object with a rectangular shape can be calculated as volume is equals to length times width times height. Kana kutaa 8 barumsa kutaa 8 keessatti barattaniitu length kan jedhamu asirraa width kan jedhamu asirraa jechaadha. Kanaaf isa walitti yoo baay'isan jechaadha length times width times height kun maal kenna volume nuuf kenna jechaadha. Density Rukina kan jedhudha. Density is the amount of mass in a unit volume of matter. Density kan jennu jechaadha maatarii qabee maatarii tokko jechaadha amma tokko keessatti kan argamu jechaadha. It is symboliin isaa kun kana fakkaata rho kan jedhamu irraa kan fedha jechaadha. Density can be measured in unit of gram per centimeter cube gram per meter cube jira or gram per milliliter. For example 1 gram of water occupies a volume of 1 centimeter cube or 1 milliliter. Unity waltawan density jechaadha rukina jechaadha gram per centimeter cube gram akkasumas kilogram per meter cube jira gram per milliliter jira jechaadha. Unitoota kanneeniin ifuu danda'a. Fakkeenyaaf Graamin tokko jechaadha. Graamin bishaanii tokko volume yookiin qabeenya mitiin qabamedha. 1 gram 1 centimeter cube yookiin 1 milliliter dhaan qabama jechaadha. Kanaaf rukina argachuudhaaf hangarra qabeetidha jechaadha. Kanaaf hanga bishaanichaa volume isaatiif irree 1 gram per centimeter cube argachuu dandeenya jechaadha. It may be noted that the density of a substance is always measured at a specific temperature dhaan safaramaa jechaadha. Example 1.1 Aluminium has a density of 2.70 gram per centimeter cube. What is the mass of a piece of aluminum with a volume of 0.525 centimeter cube? Addanatti maaltu nuuf kenna jalqaba kennamaa keenya baruu qabna. Density nu laatameetii jira. Volume nu laatameetii jira. Maasii argachuudha jechaadha wanti nuuf. Maasii keenya bifa kamiitiin arganna isa jedhudha fakkeenyaaf. Looking mallu dhufe rho is equals to m over v nu dhufe jechaadha. Kanaaf maal gochuudha wanti nu hafe basic baasuu dandeenya. Mass is equals to rho times v nu dhufa jechaadha. Kanaaf isa kana maal guna kun bifa kana nu dhufeeti jira. Density times volume jechaadha. Kanaaf density keenya meeqa nu laatame 2.70 dha. Volume keenya 0.525 dha jechaadha. Kan walitti baasne 1.42 giraamii nu kenna jechaadha. Kanaaf kana fakkaata exercise 1.4 nan hojjedha yeroo biraan siniif hojjedha. Amma kallattiidhaan
kana xumuruu qabna waan ta'eef concentration kan jedhu ilaallaa jechaadha. The concentration of a solution is amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. Concentrationiin kun immoo yookiin concentration kan nuti jennu jechaadha. Amma bulbulamaan tokko jechaadha. Bulbulaa wanta tokko keessatti argamu. Solute jechuun bulbulamaa wanta bulbulamu tokko ta'e jechuudha. Solvent jechuun immoo bulbulaadha jechaadha. Wanta bulbulaa sana keessatti amma argamudha jechaadha. For many practical applications, the concentration of solutions are expressed in molarity and mole fractions. Yeroo baay'eedhaaf yookiin applicationota baay'ee keessatti jechaadha. Concentration solution concentration sun maaliin expressed ta'a? Molarity adda addaa mole of fraction kana keessatti kan expressed ta'uu danda'a jechaadha. For example, the molarity of a solution relates an amount of solute in moles. Fakkeenyaaf jedha molarity solution molarity tokko amount bulbula moolii tokko keessatti argamudha. Akkasumas solution volume cubic decimeter yookiin immoo amount solute moolii solution volume per litre sana keessa yookiin volume gaafa jennu gaa liitrii jenneerra liitrii sana keessa jiruuti jechaadha. Gabaabumatti formulaan isaa concentration in molarity maaliin argama? Number of mole of solute over volume in liter of solution in argama jechaadha. Unit of molarity mole per decimeter cube and mole per litre jechaadha. Unitiin isaa yookiin unitii walta wanta jechaadha. Pressure jechaadha inni taanu. Pressure kun maalidha? Dhiibbaa isa jennu jechaadha. Pressure is defined as force per unit area over which the force is exerted. Pressure kun jechaadha hamma humna bal'ina tokko irratti dalagaa yookiin hamma humna bal'ina tokko irratti exert ta'e jechaadha. Kun force over area jedha. The SI unit of pressure is Newton per meter square. This unit is called Pascal. Unity walta wanta Newton per meter jechaadha. Pascal garuu kan mataa isaa danda'e waan qabuuf Pascal jedhama jechaadha. Pressure kan mataa isaa danda'e waan qabuuf Pascal jedhama. Waan Newton per meter square jechaan Pascal wajjin wal qixa waan ta'eef jechaadha. Waan Pascal is equals to waan Newton meter square jedha waan ta'eedhaaf jechaadha. Frequently used non-SI units for expressing pressure are millimeter of mercury, torr, and atmosphere. Egaan warra SI unit hin taane baay'ee qaba. Fakkeenyaaf millimeter mercury kan jennu jira, torriin jira, baariin jira, atmosferiin baay'ee gosa baay'eetu jira jechuudha. One atmosphere is equals to 760 millimeter mercury is equals to 716 torr. Also is equals to 101.3 kilopascal. Jedhameetiin beekamaa jechaadha. Egaan hundumti isaa kana fakkaata daawwattoota chaanaalii kootii. Egaan part 3 asirratti itti fufna jechaadha. Ammaaf kanuma irratti barumsa keenya guyyaa har'aa asirratti dhaabbisna. Amma xumuraatti kan faana turan Saamu'eel Shibbiruun ture. Waan wajjin turtaniif thank you baay'ee galateeffadha. Viidiyoo koo kana like godha, akkasumas warra haaraa taatan subscribe godha. Yoo jaallattan immoo hiriyoota keessaniif keessaa share godha. Fayyadamanii barattoota keenya bukkee dhaabbannaa isiniin jedha. Wanta nuti isinitti himin bukkeen dabarre yoo gaaffii qabaatan akkasumas assignmentota adda addaa kan siif hojjetamu as ta'ee jajjabina jechoota jajjabinaa gaaffii wantoota adda addaa qabaatan koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa koo description box kana keessa waan jiruuf achi fuutanii naaf bilbiluu hin dandeessu hin dagattinaa isiniin jedha. Akkasumas assignmentii as ta'u gaaffiiwwan adda addaa wantoota sirra keessan yoo jiraatan description box chaanaalii kootii keessa username telegramii kootii waan jiruuf achi keessaa fuutanii achirratti naquunnamuu dandeessu. Yoo hin argines taatan @samigenius kan jedhuun telegram irratti na argachuutii ni dandeessu isiniin jedha. Amma xumuraatti waan na wajjin turtaniif thank you so much. Bye bye.